isin keessummeessuudhaan kan isinii wajjin turu an Bafqaadu Muradaati. Itoophiyaa keessatti keessumaa kaabaa fi kaaba bahaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen dhaabbileen fayyaa 2,700 miidhamaniiru jechuudhaan Ministeerri Fayyaa ibseera. Teknooloojii samii irratti Raashaanii fi Chaayinaan waliin hojjechuu irratti waliigaluun isaanii biyyoottan lixaa yaaddoo keessa galchuun isaan oolle. Kanneenii fi qophii addaa jala bultii ayyaanaa qabnaa nu wajjiniin tura. Produuseriin Tamsaasa Karaa Raadiyoo Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'a kan qopheessite Jaallannee Gammadaati. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dubbiimaan ministirii Dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii har'a magaalaa Bahar Daar keessatti ibsa kennanii jiru. Kunis dhimmootii yeroo kan adda addaa irratti kan fuulleffate ture. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar kanneen hiwaatiin qabamanii turan injifatee to'achuunsaa dhimmootii ka'an keessaa tokko ture. Yeroo kanattis hedduun isaanii barbadaa'anii kaanis booji'amuun ibsamee jira. Hoogganoonni hiwaat gama isaaniitiin deemsa karaa nagaaf carraa kennuuf jecha yeroo keenyaan gamasii baanee jedhan. Biyyoonni tokko tokkoo fi dhaabbattoonni sadarkaa addunyaa jecha hiwaat kana fudhatanii itti gargaaramuun isaanii nama gaddisiisaa jedhan Ambaasaadder Diinaan. Marii biyyoolessaa ka jedhu mata duree ka'ee ka biraa yoo ta'u inni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru walamantaa dhabuu biyya keessaa furuuf marii ta'uu malee ka biraa mitii jedhaniiru. Marii sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu koomishina walaba ta'een kan gaggeeffamu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Bahar Daar irraa gabaastee jirti. To'annaa hiwaat jala turanii amma bilisa ba'uun isaanii kan ibsame godina Walloo Kaabaa keessatti miidhaan namoomaa fi meeshaalee irra ga'e jedhame bal'inaan ibsamaa jira. Kanneen keessaa tokko ka ta'e Yuunivarsiitii Waldiyaarra saamiinsaa fi gochi barbadeessuu ka sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa pireezidaantii yuunivarsiitichaa ka ta'an Dr. Abbabaa Girmaa VOA'f ibsaniiru. Yeroo ammaas Yuunivarsiitii Waldiyaa deemsa barachuuf barsiisuu jalqabuuf sadarkaa hin dandeessifneerra akka ga'u ta'ee saamamuu fi akka barbadaa'u ta'uusaa pireezidaantichi raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Walumaa gala badiin dhaqqabee fi saamiinsi gaggeeffame qarshii biliyoona 6 kan caalu ta'uu fi gamoowwan yuunivarsiitichaa jiran miidhaan kan irra ga'e ta'uun ibsameera. Al tokkotti barattoota 12,000 caalaa kasimatu Yuunivarsiitii Waldiyaa dabalatee fageenya kiiloomeetira 30 irratti kan argamu gidduugalli qorannoo qonnaa Siriinqa akkasumas dhaabbattoonni dhuunfaa saamamuu fi badiin irra ga'uusaa gabaafamee jira. Igaad jijjiirama qilleensaa faccisuuf jecha waaltaa qorannoo tokko Somaaliyaa keessatti banee jira. Waaltaa magaalaa Moqdishoo keessa jiru kun qorannaa gaggeessuu odeeffannoo funaannatee xiinxaluun haala qilleensa gaanfa Afriikaaf odeeffannoo haaraa tamsaasa. Waaltaa kana sirna kamisa kaleessaa gaggeeffameen kan banan pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yoo ta'an Soomaaliyaan rakkoo jijjiirama qilleensaa waliin walqabateen ishee mudate furuuf qooda olaanaa qabaataaf jedhan. Waggoota dhiyeenya kanaa keessa Soomaaliyaan caama hamaa fi beela kan jijjiirama qilleensaa waliin walqabate ishee mudatee jira. Waggaa darbe caamaa fi lolaan bishaanii uummata biyyattii kan walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qeerraa godaansise. Muummichi barreessaan Igaad Warqinaa Gabayyoo akka jedhanitti beelli sochii diinagdee kutaa sanaa ni miidha. Keessumaa haalli qilleensa naannoo hamaa ta'uun diinagdee addumatti immoo qonnaaf beeladaalee horsiisuu keessatti dhiibbaa bal'aa qabaa jedhan. Kutaan Igaad keessa jiru beeladaalee miliyoona 500 fi miliyoona 20 kan keessatti argamu yoo ta'u kana jechuun tokkoon keenyaaf beelada 2 qabaachuudha jedhan. Isaan kun naannoo hangi tokko gammoojjii fi guutummaatti gammoojjii ta'an keessatti haala raafamaa keessa jiru jedhaniiru. Soomaaliyaan caama lolaa bishaaniif weerara hawaannisaa jijjiirama qilleensaa waliin hidhata qabuun rakkataa yeroo jirtutti waajirri kun baname jedhamuusaa Mohaammed Kaahiyee Moqdishoo irraa gabaasee jira. Ugaandaan kamisa kaleessaa namoota 15 baatii onkololeessaaf sadaasa darbe Kaampaalaa fi iddoo biraa biyyattii keessatti dhoohinsa boombii dhaqqabeef himatee jira. Balaa dhaqqabe kanaa yoo xiqqaate namni 6 kan ajjeefame yoo ta'u himannaan irratti dhiyaates shororkeessummaa fi shororkeessummaa deeggaruu kan jedhu akka dabalatu ibsameera.
Sadaasa gaafa 16 ganama of wareegaan tokko buufata poolisii kan magaalaa Kaampaalaa karaa seenan irratti balaa boombii geessisuun of ajjeese. Daqiiqaa 3 booda immoo daandii gara paarlaamaa biyyattiitti geessu irratti of wareegaan 2 balaa boombii dhaqqabsiisan. Balaa iddoo lamaan kanatti dhaqqabeen yoo xiqqaate lubbuun nama 4 kan galaafatame yoo ta'u kun hedduun madaa'aniiru. Balaa boombii baatii onkololeessa keessa dhaqqabe lama immoo yoo xiqqaate namni 2 kan ajjeefame yoo ta'u balaan kun inni tokko mana nyaataa keessatti inni kaan immoo awutoobisa irratti dhaqqabe. Riphxee loltoota biyyattii waliin hidhata kan qabu gareen Islaamic State balaa sadaasa 16 dhaqqabe akkasumas isa mana nyaataa keessatti dhaqqabeef itti gaafatama fudhateera. President Joe Biden sababa vaayirasii haaraa argame Omicroniin kan ka'e uggura imalaa biyyoota Afrikaa gama kibbaa 8 irra kaa'an kan kaasuuf jiran ta'uu aangawa gameessi bulchiisa isaanii tokko dhaabbata oduu Rooyitersiif ibsanii jiru. Lammiiwwan biyya alaa akka Ameerikaa hin seenne dhorkaman kanneen guyyaa 14 dura biyyootii uggurri malaarra kaa'ame keessa turan muddee 31 kaasee gamanatti maluu danda'u. United States sadaasa 29 darbe kanneen lammiiwwan ishee hin taane marti Afrikaa kibbaa, Botswaanaa, Zimbabwee, Naamiibiyaa, Lesotho, Eswaatiin, Moozaambiikii fi Maalaawii irraa sodaa vaayirasii haaraaf jecha akka biyya ishee hin seenne dhorkitee turte. Dhaabbattoonni waa'ee fayyaa uummataa kan United States uggurri kun akka kaafamuuf yaada dhiyeessan yoo ta'u vaayirasichi hedduminaan kan faca'ee jiruu fi tallaaliin buuster jedhamu kan irraa ittisuu danda'u ta'uu nutti himameeraa jedhu aangawoonni Ameerikaa. Garee wal falmisiisaa ta'eef Wanger jedhamu cina dhaabbachuuf jecha Raashaan loltoota ishee bitaman Maalii keessa qubachiisuu jalqabuu isheen biyyoonni gama dhihaa kanneen humna qabeessa ta'an 10 caalaan mufannaa qaban ibsanii jiru. Raashaan waan barbaachisu loltoota kanaaf kenniti jechuun himatan. Biyyoonni kana jedhanis kanneen loote seentummaa Maalii keessaa faccisaa jiran Kaanaadaa, Jarmanii, Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom dabalata. Akka isaan jedhanitti lafa biyya Maaliirra loltoonni biyya alaa kanneen bitaman qubachuu jabeessinee morminaa jedhaniiru. Erga mootummaa Maalii akeekkachiisaa turanii booda loltoonni biyya biraa Maalii keessa qubatan jedhanii biyyoonni gama dhiyaa ifatti ennaa amanan inni kun jalqabaati. Garuu ibsa baasan kanaan gareen Wanger jedhamu Maalii keessatti argamuun humnootiin biyya alaa akka ba'an taasisaan jenne. Gareen biyyootii gama dhiyaa kanneen humna qaban 15 akka jedhanitti loltoonni kun qubsiifamuun haala nageenyaa Afrikaa dhiyaa keessa akka gad deemu gochuun dhiittaa mirga namoomaa Maalii keessa hammeesse waliigaltee nageenyaa fi araaraa biyyattiin tolfatteetti sodaa ta'eeraa jedhu. Aangawoonni Maalii maallaqa uummataa kan duraanuu hanqina qabu kan humna waraanaa biyyattii cina dhaabbatan loltoota alaa bitanii fiduuf oolchuun isaanii akkaan isaan gaddisiisuu isaanii ibsaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti keessumaa kaabaa fi kaaba bahaa biyyattii keessatti walitti bu'iinsa taasifameen kan ka'e dhaabbileen fayyaa 2,700 olii miidhamaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa ibseera. Ragaa amma jiruun naannoo Amaaraa keessatti hospitaalonni 41 fi naannoo Affaar keessatti immoo hospitaalli tokko miidhamaniiru. Buufataaleen fayyaa 400 olis tajaajila ala ta'aniiru jedhu Dr. Liyaa Taaddasee ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa. Torban lamman darban keessatti hojii deebisanii suphuu raawwatameen hospitaalonni 11 tajaajila kennuu jalqabaniiru jedha ibsi ministeera fayyaa kun. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti sababa waraana kaaba biyyattiitti mudatee fi walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii gara lixaatti uumameen dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'aniiru. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dhaabbileen fayyaa 1000 lakkaa'aman tajaajilaan ala ta'anii jiru. እስካሁን ባለን መረጃ መሰረት በአማራ ክልል 41 ሆስፒታሎች 453 ጤና ጣቢያዎችና 1850 ጤና ኬላዎች በአፋር ክልል 1 ሆስፒታልና 19 ጤና ጣቢያዎችና 374 ጤና ኬላዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን odeeffannoo hanga ammaatti qabnuun naannoo Amaaraatti hospitaalota 41 buufataalee fayyaa 453 fi keellaa fayyaa 1850 naannoo Affaaritti hospitaala 1 fi buufataalee fayyaa 19 keellaa fayyaa 374
kan barbadaa'an yoo ta'u sababa kanaanis tajaajilli kennaa turan addaan citeera. Kanaan duras bakkeewwan adda addaatti walitti bu'iinsi akka jiru ni beekama. Keessumaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin dhaabbileen fayyaa hedduun naannolee kanneen keessatti barbadaa'aniiru. Tajaajilli isaan duraan kennaa turanis addaan citeera. Kan biraan ammoo ambulaansota tajaajila fayyaa fi lubbuu haadholiif daa'immanii du'arraa oolchuudhaaf itti fayyadamnu sababa waraana kanaatiin miidhaan irra gaheera. Hanga hammaattis odeeffannoo nu qaqqabeen naannoo Amaaraatti ambulaansii 57, naannoo Affaaritti ambulaansiin 16 kaan ni saamaman, kaan ammoo tajaajilaan ala ta'anii jiru jedhan Dr. Liyaan. Dhaabbileen fayyaa barbadaa'anii fi tajaajilli isaanii addaan cite akka tajaajila idileetti deebi'aniif ijaaruu fi itti fufsiisuudhaaf ministeerri fayyaa hospitaalota magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan hojii eegalee jira. Haala walitti hidhamiinsa dhaabbilee fayyaa amma eegalameenis hospitaalonni 11 fi buufataaleen fayyaa 64 ta'an naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti kanneen barbadaa'anii turan deebi'anii hojii eegalaniiru jedhan ዶክተር ሊያን በተፈጠረው ትስስር በተሰሩ ስራዎች 11 ሆስፒታሎች ድንገተኛና መሰረታዊ ጤና አገልግሎት መስጠት የጀመሩ ሲሆን 14 የሚሆኑ ደግሞ አገልግሎት እንዲጀምሩ በሚያስችል ደረጃ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። hojii walitti hidhamiinsaa hojjetameen hospitaalonni 11 tajaajila dhibee tasaa fi kan bu'uuraa kennuu eegalaniiru. Hospitaalonni 14 ammoo tajaajila kana kennuuf sadarkaa barbaachisaa irra gahaniiru. Kanneen hafan 7 ammoo qophii barbaachisaa ta'e xumuranii gara hojiitti kan galan ta'u. Buufataalee fayyaa barbadaa'an deebisanii qindeessuudhaaf hojiilee hojjetameen hanga ammaatti buufataaleen fayyaa 64 ta'an naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti tajaajila idileedha jedhaman warreen ijoo ta'an eegalanii jiru. Dhaabbileen amma tajaajila kennuu eegalan kun tajaajila dhibee tasaa, tajaajila wal'aansa bu'uuraa fi tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii kan kennanidha. Dhibeelee daddarboo fi daddarboo hin taane dabalatee tajaajila kutaa qorannoo yookaan laaboraatooris eegalanii jiru. Dhiibbaa miidhamuu konkolaattota ambulaansii irra qaqqabee fi faayidaa isaanii ilaalcha keessa galchuudhaan deeggarsa ambulaansii kanaan dura taasisame dabalataan ambulaansii 13 ministeerri fayyaa raabsee jira. Kan biraan ammoo kanaan dura sababa miidhamaatiin kan dhaabbatanii turan ambulaansota 114 keessaa 64 suphisuudhaan tajaajilaaf qophii ta'anii jiru jedhan Dr. Liyaan. Sababa waraanaatiin dubartoonni fi shamarran dhiibbaan koorniyaa irra ga'ee fi gudeedamanii rakkoolee miidhaa qaamaa fi xiinsammuutiif saaxilaman akka bayyannataniif ministeerri fayyaa hospitaalota keessatti wiirtuu itti deebi'anii dandamatan ijaaruudhaan hojii eegalchiisee jira jechuun ministeerri fayyaa ibsaniiru. ሌላው በጦርነቱ ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ወገኖቻችንን መሰረታዊ ጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ከንብራ ሰበባ ወራናቲን ቄሳን irraa buqqaanii lammiilee wiirtuu da'oo yeroo keessa jiran tajaajila fayyaa bu'uuraa akka argatan taasisuudhaaf kiliinikoota yeroo qindeessuun tajaajila kennuun eegalamee jira. Kutaalee hawaasaa tajaajilli kun bira hin qaqqabne immoo qaqqabsiisuudhaaf gareen sirna tajaajila fayyaa fi sirna nyaataa wal ta'uudhaan walitti qindaa'anii hanga ammaatti naannoo Amaaraatti garee 50 bobba'anii bakkaa bakkatti socho'uudhaan tajaajila kana kennaa jiru. Naannoo Affaaritti ammoo gareen 13 bobba'uudhaan tajaajila fayyaa fi tajaajila sirna nyaataa kana qaqqabsiisuudhaaf hojiitti jiru jedhan Dr. Liyaan. Lammiileen 1000 lakkaa'aman kanneen sababa waraanaatiin qe'ee irraa buqqa'an wiirtuu da'oo baqattootaa kan yeroo keessa jiraataniifis tajaajilli fayyaa akka bira gahuuf hojiin jalqabameera. Garuu cimee itti fufuu qabaa jedhan Dr. Liyaan. እስካሁን ወደ 16 የሚሆኑ ለጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች አገልግሎት የሚሰጡ ማዕከላት እንዲቋቋሙ እና አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ተሞክሯል። hanga ammaatti wiirtuleen 16 dubartoota miidhaan koorniyaa sababa waraanaatiin irra qaqqabe kan keessatti deebisanii dandamachiisan hundeeffamee akka tajaajila kennu taasisuudhaaf yaaliin godhamee ture. Tajaajila hunda foddaa tokkoon kan jedhu wiirtulee 9 keessatti kan kennamu yoo ta'u wiirtulee 7 keessatti ammoo dhaabbiidhaan dubartoota miidhaan koorniyaa irra ga'e keessatti wal'aanuuf kan dandeessudha. Keessumaa magaalaa Baardaarii fi magaalaa Dabra Birhaanitti humna guutuudhaan tajaajilli kun eegalamee jira. Dabalataan magaalaa Gondar, Nifaas Mawucaa, Dabra Siinaa, Mooxaa fi Injibaaraatti wiirtuleen haaraan qindoomina biiroo fayyaa waliin ta'uudhaan banamaniiru. Wiirtuleen kunneen warreen dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila kennaa jiranidha. Naannoo Affaarittis tajaajilli kun jalqabameera jedhan Dr. Liyaan.
Fuuldurattis tajaajilli fayyaa idilee kanaan dura kennamaa ture deebi'ee hawaasaaf karaa guutuu ta'een akka kennamuuf namni hundumtuu waan qabuun ogummaa, beekumsa, qabeenyaa fi humna akkasumas yaadaan deeggarsa taasisuun barbaachisaadha jechuun waamicha taasisaniiru. Dr. Liyaa Taaddasee, Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo, Finfinneerra. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya guyyaan har'aa jimaata. Qophiin keenya jimaata ammoo labata. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee har'as mata dureewwan odeeffannoo qabeessa ta'an kan waa nama barsiisan filattee qophii ittaanu qindeessiteetti. Akka mooltaan dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sa'aatii kanatti isinii dhiyaataa qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirratee haaraan Omikroon Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa keessatti baay'achaatii dhufus barattoonni garuu vaayirasichaan qabamuu caalaa waan biraatu isaan dhiphise. Yeroo qormaatatii fi ayyaana waggaatti deemaa jiran kana jeequ malaa waan jedhu gabaasni madda oduu Reuters irraa arganne dubbii ijoo labataarraati. Barattoonni Yuunivarsiitii magaalaa Pretooriyaatti argamu Shawaanee Yuunivarsiitii of Technology keessaa kan gaaddisa mukaa jala dhadhaabbatan walitti haasa'an. Dhugaatii lallaafaa bitachaatii bilbila ofii lallaalatii qarqara burqaa qihicha keessa jiru taa'anii warri haasa'us jiru. Baay'een isaanii maaskii godhatanii muraasni isaanii garuu akkanumatti deeman. Harki caalu talaallii fudhatus hanin fudhannes baay'eedha. Gabaasni maddi oduu Reuters achitti argamuudhaan barattoota gara 30 dubbisuudhaan qindeesse baay'een isaanii barumsi addaan citaa laataa sodaa jedhuuf keessa qaban. Karaa tokkoon immoo talaallii vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan dhaaba kamillee qabaatan ilaalcha kamillee qabaatan babal'inni dhukkubichaa dhiheenya hammaate garuu waan isaan yaaddesseef fakkaatu. I think COVID has changed the way how we do things nowadays. Everything has changed. Yeroo kana keessa vaayirasiin koronaa akka itti waa hojjennu jijjiireera. Waan hundatu jijjiirame an jedhu barataan maaneejmentii Nuqbeekoo Chisaalee jedhamu jijjiirama haala baruuf barsiisuu irratti vaayirasiin koronaa geechisee laalchisees akkas jedhe. Yeah, the way we do things, attending online, I'm not good at attending online, but then sometimes it becomes a little bit difficult, so the lectures sometimes are absent and then Online jechuunis karaa interneetii barumsa hordofuu irratti ciminaan qabwani. Yeroo tokko barsiistonnis haalli ulfaataa waan ta'eef yeroo barsiisurraa hafan mul'ataa jedha. Karaa biraatiin Omikroon talaalliiwwan amma jiraniif dandeettii dhukkubarraa hafuu duraan qabamurraa namni argatu bira darbee namatti hammaachuu fi dhiisuusaa saayintistoonni qorachaatii jiran. Mootummaan Afrikaa Kibbaa gama isaatiin namoonni danda'an hundi akka talaallii fudhatan hojjechaa sirnii fi dhimmoonni namni akka walitti qabamu gaafatan karoorfaman immoo akka hafan waamicha dhiyeessatii jira. Paartii yookaan immoo qophiin bashannanaa barattootatii fi feestivaaliiwwan oggaa keessatti silaa yeroo akkanaa baay'ee beekaman hafaniiru haqamaniiru jechuudha. Even for me, it was a must for me to get vaccinated. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana feestivaaliin muuziqaa dargaggootaaf qindaa'ee ture irratti bakka tokkotti namoonni 36 qoramanii vaayirasii koronaa qabaachuu isaanii erga mirkanaa'ee booda feestivaalichi addaan kutamee haqameera. Vaayirasii koronaatiin wal qabatee daataan qorannoolee yeroo gabaabaa keessatti dhihaatanii akka agarsiisutti mallattooleen dhukkubaa tanaan dura maanguddoo irratti ciman amma dargaggoota irrattis mul'achaatii dhufu agarsiisan. Garuu baay'inni dargaggoota talaallii fudhatanii lakkoofsan gadi aanaadha. Galmeen jiru akka agarsiisutti dargaggoonni umriin isaanii waggaa 18 amma waggaa 34 keessa jiran harka 5 qofatu talaallii fudhate. Kanaaf immoo odeeffannoowwan sobaa karaa intarneetii faca'an amma tokko sababa akka ta'an himama. Dargaggoota Afrikaa Kibbaa maddi oduu Reuters dubbise keessaa Chisaaleen kaampaasii inni keessatti barachaa jiru keessatti weerarri vaayirasii koronaa marsaan afraffaan akka malee hammaatee jira. Inni garuu after getting vaccinated, he got a headache. His body was not feeling well for a couple of days. Waa'ee talaallii waan baay'ee dhageenya si dhukkubsaa mataa dhukkubbii sitti godhaa gaaf tokko nan godhata amma garuu
qophii miti jechuudhaan akka talaalliidhaaf qophiin taane dubbate dargaggoon kun. I don't know. chaayinaan fi raashiyaan teeknooloojii saatalaayitii yuunaayitid isteetsi fi awurooppaa caalanii argamuudhaaf wajjin hojjechuu jalqabaniiru jedha gabaasni Henry Rigwell qindeesse. Jalqaba waggaa kanaarra chaayinaan biyya ishii keessatti raashiyaan buufata to'annoo GLONASS Position System an jedhamu akka ol kaawwattu lafa ofii kenniteef. Raashiyaan illee chaayinaan buufata ofii Beidou System jedhamu akka biyya raashiyaatti dhaabdu eeyyamteef. Buufatoonni kun immoo butamuudhaaf afaan Ingiliziitiin waan haak jedhamu jechuudha baay'ee saaxilamoo ta'uutu himama. Waliigaltee fi oolmaan biyyoonni kun lamaan walii oolanii teeknooloojii akkasii lafa waliirratti dhaaban kun egaa walamantaan biyyoota lamaan kana hedduu jiru dabalaa dhufuusaa agarsiisaa an jedhu xinxalaa Alexander Gabeef Eddugala Carnegie Moscowraay. Russia's schism with the West and deepening confrontation and competition between China and the US as two superpowers is definitely contributing to rapprochement between Moscow and Beijing. Raashiyaan adda addummaa ilaalchaa biyyoota dhihaa wajjin qabdu akkasumas wal fuuldura dhaabbannaan Chaayinaatii fi United States hedduu jiru akka biyyoota humna guddaa qabanitti jechuudha. Moskoonii fi Beijing hariiroo kana akka qabaatan gochuu irratti gahee taphateera jedhan. Gama dinagdeetinis wanni wal deeggaru jiraachuu isaan eeran xinxalaan kun Raashiyaan qabeenya hedduu qabaachuu Chaayinaan immoo kaapitaaliidhaa fi teeknooloojii gaarii qabaachuu ishii hariiroo kana jabeessaa jedha. Kanumaan wal qabatee Raashiyaan saatalaayitii ofirratti shaakallii misaa'ilii angeggeessitee turte ji'a darbe keessa. United States hafteen yaalisanii buufata ispeesii addunyaa irratti balaa geechisee jechuudhaan himattee turte. Karaa biraatiin waan biyyoonni lamaan kun jechuun Raashiyaan fi Chaayinaan itti jiran humna waraanatiinis tarsiimoo ijaarrachuu irratti hojjechaa jiraachuu akka ibsu xinxalaan kun an ibsan. Qophiin labataanarraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tiksiti Gammeetii. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan borii muddeen 25 hordoftoota amantii kiristaanaa biratti guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kirismaasii ta'uudhaan addunyaa irratti ayyaaneffamee oola. Ayyaaneffannaan jala bultiis galgala har'aa jalqabameera. Irra deebinee bagattiin isin ga'ee jenna. Ayyaana kana ilaalchisee qophii addaa qabna. Tujubee Horaatu qopheesse. Garasittiin isin dabarsa. Sodaatna kunoo ani misraachuu gammachuu guddaan isinitti himu. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalate. Innis immoo Kiristoos goofticha. Mandara beetel keessa ilmatunuuf dhalatee dhagaadhaa geessisa. Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya kanneen naannoo addunyaa irra jirtaniif ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan abboota amantii keessaa akkasumas ijoolleen bakka adda addaa jiraatan ergaa dabarsaniiru. Maqaan koo Rabbiraa Bafaqaaduun jedhama. Kirismasii anaa fi yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosi. Gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaatiif gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf an maatii koo wajjin waldaa koo wajjin ayyaana kana ayyaaneffadha. Maatii koo wajjiniin Waaqayyo galateeffachuudhaan maatii koo kennaa naa kennanii anis isaaniif kennaa kennee gammachuudhaan ayyaaneffanna. Baga ayyaana dhalootaan isin ga'e. Merry Christmas! Maqaan koo Heeraan Rastaan jedhama. An kanin jiraadhu Ameerikaa Steetii Meerilaandii keessa magaalaa Raakfiil jedhamtudha. Ayyaanni Kiriismasii jechuun seenaa namaa keessatti Waaqayyo mucaa namaa fayyisuuf ofii foon namaa uffatee biyya lafaa irratti dhalachuudhaan saba hundumaa cubbuu irraa isaan fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufedha.
Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa amantootaa keessatti iddoo guddaa qaba jedhee yaada. Nuyi mana keenya keessatti kennaa Waaqayyo nuuf kenneef Waaqayyoon galateeffachaa akkasumas immoo nus immoo kennaa adda addaa walii kennaa gammachuu guddaadhaan dabarsina. Carraanaaf kenname kana ankaniin dabarsuu hangafni nagaa inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenyaaf nagaa akka kennu warra yaaddoof gadda adda addaa keessa jiraniif jajjabina akka kennu akkasumas warra dhukkubsatanii fayyaa akka kennuuf hawwiif kadhata kooti. Merry Christmas. Ayyaana dhalootaa kana laalchisee abboota amantii keessaas ergaa gabaabaa kanuu dabarsan. Maqaan kiyyaa Paaster Bushraa Badhaasoo jedhama. Waldaa Beeteel warra Wangeelaa Afaan Oromoo Minnesota Minneapolis irraa kitaaba Raajii Isaayyaas boqonnaa 9 irra kan jiru dubbii Waaqaa gabaabsee isinitti hima. Ilmi dhiiraa nuuf dhalateera, daa'imnillee nuuf kennameera. Aangoon isaa ceekuu isaa irra jira. Maqaan isaa illee gorsa maalala'ee Waaqa jabaa abbaa bara baraa mootii nagayaa jedhamee waamama jedhamee itti barreeffameera. Osoo gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufneen duratti waggaa 700 yookiin 800 duratti raajiin kun dubbatame akkasuma raajiin kun hin raawwatame karaa raawwatame kun Yesuus Kiristoos ka jedhamu. Ilmi Waaqaa ka jedhamee jira bara baraan ka jiraatu nama ta'ee wanti dhufee ilmoo namaatiif biyya lafaa irratti nagaa kennuuf akkasuma nageenyi Waaqaaf nama jidduu ka boora'e san nagaa san fiduuf nagaa biyya lafaa irratti fiduuf inni mootii nagaa ta'ee gara biyya lafaa ka dhufe. Kanaaf nageenyi kunini adhallee maatii keenyaaf nageenyi nu barbaachisa. Gaa'ela keenyaaf nageenyi nu barbaachisa. Biyya keenyaaf nageenyi nu barbaachisa. Keessattuu biyya keenya keessatti. Waliin bu'iinsi amma jiru, rakkoon amma jiru, kun nagaa kadhabdan, nageenyi kun Yesuusin keessa jira. Namoonni karaa adda addaatiin nageenyi keessan kaboora yoo ka jiru, Yesuus Kiristoos nagaa kana fiduuf gara biyya lafaa. Araara fiduuf gara biyya lafaa. Namaaf nama jidduu araara fiduuf, namaaf Waaqa jidduutti araara fiduuf, nagaa uumuuf fide. Nagaa kanaan ammoo yoo nagaa kana qadhamtan nageenyi kun jireenya keessa dhuunfachuu hin danda'a.